jalqabuma warri Awurooppaa Ispeen yeroo biyya kana dhufani warra Native American warra abbaa biyyaa kana argani. Isa booda immoo warri Ingilizii yeroo biyya kanatti godaanutti ka'anii warra isaan booda dhufes lafa lafatti isaan qubatanitti gargaaranii hubachiisanii. Warra abbaa biyyaa turan warri Native Americansiin kuni dhukkuba isaa golfaa warri Awurooppaa warri faranjootaa fidanii dhufantu baay'ee isaan miidhe. Midhaan adda addaa qotanii nyaatu horsiisuudhaaf horii hin qaban. Qurxummii fa'aa waan akkasiitiin jiraatu malee waan horsiisan hin qaban. Jarri kun Ameerikaa keessaa eessa keessa turan moo guutummaa Ameerikaa keessa turan? Iddoo hundumaa turan. Ameerikaa jiru. Kanaadaa jalqabee hamma Arjentiinaa Chiileetti isaanumatu ture. Garuu warri Awurooppaa dooniidhaan dhufa waan ta'eef lafa koostii lafa bishaanii irratti wal argan. Warra Awurooppaadhaan lolatti bananii jarri kunii gara biyya keessatti baqatanii utuma jedhanii iddoo yartuutti akka nafanii kubichatu baasee laaffise kanaanii mo'amanii garuu boodan ammoo gaafa fardoota biyya Awurooppaa dhufanii qatanii gaafa ofirraa warra Awurooppaatti ka'an immoo warra Awurooppaa immoo lakkoofsi isaanii baay'ateera. Qawwee baay'ee qabu kanaaf irraa hafuu hin dandeenye. Iddoo yartuutti keessatti reservation jedhameetu iddoon kun isaaniiti akka kalootti qophaa'ee achi keessatti hafan. Baatii kana keessa yeroo yaadataman maal gochuudhaan kabaju? Isa kanaan dura afaan isaanii hirraanfatanii miuziyeemii dhaqaniitu afaan isaanii isa durii waraabamee kaa'ame dhaggeeffataniitu deebisanii hiikkatanii sirboota isaanii ture dhaggeeffatanii isa barachaa ittiin wal jajjabeessaa kan isaan yaadachaa jiran. Yeroo dhaqanii miuziyeemii sana keessatti of ilaalanii warra kaan gammachuu itti dhufaa warra kaan boo'ichaa itti dhufaa jajjabina guddaatu itti dhaga'ama. Maaliif wanta isaanii yeroo mana barumsaa dhaqan hin barre yookiis baratanii hin hubanne yookiis immoo hamma sana gadi fageessanii kan hin hubanne waan baay'ee argu miuziyeemii kana keessatti. Lammaffaa immoo saayinsiin kun baay'ee isaan gargaare seenaa biyyoota alaa saboota adda addaa yeroo laalanii seenaan isaanii wal fakkaata. Dhiiga isaanii yeroo laalanii jedhanii dhiigi isaanii namoota biyya lafaa hundumaatti hidhamee waan jiruufi inni kunis jajjabina isaaniif kenne isa kanaanitu seenaa isaanii yaadataa jiru. Gara caalaatti afaan isaanii deebisanii barachuudhaan wal jajjabeessaa ayyaana isaanii ji'a kanattiin kabajachaa jiru. Ameerikaa keessaa gara kutaa kamitti warri amma jiran kan baay'atan? Gara caalaa gara Nevaadaa, gara Arizoonaa, Ohio kana keessa jiru, New York keessa jiru, gara Westii kanatti kan isaanii baay'atan. Maaliif jalqabaa warra Awurooppaa yeroo dhufan karaa ba'aa kana dhufan waan ta'eef jarri kun immoo isaan irraa baqachuu jedhanii gara lixaatti achi deemanii gara caalaan isaanii achi jiru garuu iddoo baay'ee jiru lakkoofsi isaanii atinnaatu malee. Fakkeenyaaf aadaa isaanii yeroo laaltanii akka seenaarraa himutti nyaati isaanii baay'ee jaallatan waan akkasii wanti itti beekamu jira. Ohio keessaa futbool tiimiin tokko maqaa isaaniitiin yaadatamaa ture. Amma xinnoo maqicha geeddaranii Illinois keessaa futbool tiimiin tokko maqaa isaaniitiin jira. DC keessa futbool tiimiin tokko maqaa isaaniitiin yaadatamaa ture. Amma maqicha geeddaranii garuu gara caalaa kan namoonni baay'een hin beekne kan warri Native American kan yaadataman waa'ee federaal sistemii kana. Federaal sistem inni American Constitution keessa jiru directly kan isaanirraa koppiidii ta'e. Achirraa waraabame. Maaliif yeroo dhufanii warri Awurooppaa biyya kana qubatanii jarri kuni walirraa fagaatanii jiru garuu federaal sistemii qabu. Wal arguu, walii wajjin mari'atu, jilaa walitti erguu. Isa kana warra Awurooppaa yeroo ta'anii qoratanii kan isaaniitiif akka ta'u arganiitu federal sistemii kana isaanirraa hubatanii constitution isaanii keessatti galchanii. Inni lammaffaan immoo American Dream wanta jedhamu tokko jira biyya kana. American Dream jechuun waan tokko yoo hawwitee bira hin geessaa. Sooromuu barbaadde waan hojjechuu barbaadde hin argita kan jedhu kana. Egaa inni kun qabeenya Native American irraa
kooppiidii tahee yaada isaanii yaada faranjootaa kana keessatti galee aadaa isaanii keessa guute. So karaa kana lamaan kan isaanii yaadatamanii nyaati isaanii Moseen faana addanaa ka'ee biyya lafaa waliin ga'e warri Aayirishiidha beelaan yeroo dhumuuf jedhanii Mosee kanatu lubbuutti bitee boqqolloon Chaayinaa ga'ee lafa ruuziin hin qotamnetti dhaabamee saba Chaayinaatti baay'ee jajjabeessee so midhaan isaanii addana duwwaatu hin ta'in biyya lafaa wal ga'ee barumsa guddaa muuxannoo guddaa ta'a. Sabi tokko immoo ishee tokko yoo mo'amee yoo miidhamee booda seenaa keessa naanna'ee iddoo isaa qabachuun isaa hin hafu. Dooktar Daani'eel Ayyaanaa hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'ii hirmaachisuu keetiif.